shamarri takka qarshiidhaaf dhiiratti dhiyaatti. Dhiirri tokko immoo wal quunnamtii saala barbaacharraa kan ka'e gara shamarranii deema jedhama. Ashama hordoftoota chaanaalii Yoonii Yookoo akkam jirtan fayyaa keessanii ani waaqafaa galatu nagaa koodha. Har'as akkuma baratame viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan Yoonaasin jedhama. Chaanaalii kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Sana malee viidiyoo kana dura gadhiisne isin jala darbee yoo jiraate duubatti deebi'uudhaan ilaaluudhaan like tokko keessan share gochuu keessan. Sana malee yaadaaf qeeqa yoo qabaattan komentii jala nu ol kaa'uu keessan hin raaffatina jechuun barbaada. Hordoftoonni chaanaalii kana egaa viidiyoo kana dura gadhiisne irratti yaadaaf baay'ee bareedaa fi nu jajjabeessu akka viidiyoo gaggaarii isiniif hojjennu nu gochaa jirtanii asumaan jalqaba irratti guddaa galatooma hordoftoonni chaanaalii kooti. Egaa viidiyoo har'a qabadhee dhufetti isiniif darbuudhaan jalqaba irratti yaada tokko yaada haaraa wayii qabadhee isiniif dhufee jira jechaadha hordoftoota chaanaalii kana hundaaf iyyuu jechaadha. Egaa yaani ani har'a qabadhee dhufee jechuudha warri gara chaanaalii kootiitiin jechuudha. Jaalala maatii keessanii, haadha keessan, abbaa keessan, obboleessa keessan, obboleettii keessan akkasumas hiriyaa keessaniif jaalala keessan ibsachuu warri barbaadan gara chaanaalii kootiitiin jechuudha. Karaan koo banaadha jechuun barbaada. Kanaafuu haala itti yaada keessan natti himtanii ani immoo viidiyoo gaggaarii isinii hojjedheetoo jechuudha. Qilleensa irra isinii oolchuuf haala mijeessatan jira. Yaadni kun akka sirriitti isinitti tolu shakkii tokko hin qabu jechaadha. Sana malee iyyaafannoo garaagaraa maatiiwwan wal dhabdan jiraachuu dandeechanii haala hin beekamneen jechuudha. Wantoota akkasii wanta jiru yaada isaanii qooddanii akkan gara chaanaalii kiyyaatiin jechuudha maatii wal dhabanii jiran wal quunnamsiisuu jechaadha. Egaa kan biraa immoo hin jira jaalala keessan ibsachuu sodaattanii kan jiraatan ta'e jechuudha. Haalan ani isinitti himu kana fayyadamtanii gara chaanaalii kootiitiin wanta akkasii ibsachuu yookaan immoo jaalala nama sanii qabdan akka itti ibsattan haalawii qabadhee dhufee jira. Mudannoowwan jaalalaa wantoota akkana hundayyuu gara chaanaalii kootiitiin isiniif qopheessuudhaaf qophii kiyya xumuree jira. Yaada keessan qofa isinirraa eega jechaadha. Kallattii ittiin argattan haala mijeessee jira. Warri bilbila koo asin bilbila keessanittan himadha. Gara kallattii bilbila kiyyaatiin kallattii imootiin ta'uu danda'a, WhatsApp, Telegiraamii wantoota akkanaa fayyadamtanii jechuudha. Yaada keessan boona naaf qooddan jechuudha. Ani viidiyoo gaggaarii isiniif hojjedheetoo qilleensa irra isinii oolchuudhaaf qophii kiyya xumuree jira jechaadha. Yaadni kun akka baay'ee isinitti tolu shakkii tokko hin qabu. Warri bilbila kee jettaniif Duwwaa 912 47 45 18 kallattii imootiin Telegiraam sana malee immoo WhatsApptiin argachuu hin dandeechan jechaadha. Kallattii fuula Facebook kiyyaatiin warra na argachuu barbaadan immoo rineemiin isaa yookaan maqaan Facebook kiyyaa jechaadha. Yeroo fan Yoonii BT jedha. Kallattii saniin seentanii na dubbisuu hin dandeechan jechaadha. Haalota kanaaf jechaadha. Yaadni kun yaada gaarii jedhee wanta amanuudhaa fi nama baay'ees akka chaanaalii kanaatiin viidiyoo gaggaarii isiniif hojjedhee kallattii hundaanuu jaalala keessan akka ibsitan taasisuudhaaf kan yaada kana isiniif dhiyeessaa jiru. Hundaafiyyuu yaadichi akka isinitti tolu shakkii tokko hin qabu. Gara yaada kiyyaatti yookaan immoo viidiyoo har'a qabadhee isiniif dhufetti darbuudhaaf jechuudha. Egaa qeeqa baay'ee dhiirota irratti ka'an keessa tokkoffaan maalidha? Yeroo hedduu ta'ee jaalala keessa seenii nama kana wajjin qarshii koo akkana na jalaa godhee maalii akkana na jalaa godhee amma miidhama guddaa keessa hin jira. Egaa kallattii garaagaraatiin gara sooshaal miidiyaa kanatti ba'anii komii dhiirota irratti akka dhiyeessan beekamaadha. Filannoo isaanii osoo hin sirreeffatin jechaadha jalqaba warri shamarranii. Keessattuu rakkoon akkana kan irratti mul'atu shamarran biyya alaa jiran irratti jechaadha. Viidiyoon kun baay'ee akka itti fayyadamtan shakkii tokko hin qabu. Warri shamarranii keessattuu warri biyya alaa jirtan jechaadha. Dhiira qarshii keetiif sitti dhiyaatee fi jaalala dhugaadhaaf sitti dhiyaate addaan baafachuudhaaf baay'ee jaasi fayyaduuf jechaadha. Kanaafuu komii baay'een kaasan biyya alaa taa'ee kallattii sooshaal miidiyaatiin tarii wal barree kallattii kanaa wal barree qarshii kiyya ergee wanta akkanaa hojjedhu jedhanii hojjechaan jira naan jedhee na sobee akkas na godhee jedhanii
dhiirarratti illee sana malee immoo jaalarratti abdii yeroo kutan ni argina jechaadha kallattii sooshaal miidiyaatiin. Kanaafuu jalqaba namni sun yookaan dhiirri akkasitti sitti kalaa'e sun jaalala dhugaadhaaf immoo qarshii kee barbaadeeti wanta jedhu isteeppiiwwan torban tokko sittan himaa warri shamarranii akka itti fayyadamta shakkii tokko hin qabu na faana tura. Egaa inni tokkoffaan jechuudha dhiirri tokko qarshii kee barbaacha yoo kasitti dhiyaatu ta'e jechuudha wantoota ittiin beetu keessaa inni tokkoffaan maalidha waa'ee baasii keetiitii fi waa'ee galii keetii sirriitti dhiphata nama ta'e yoo ta'u ta'ee namni sun jaalalaaf yookaan immoo jaalala kee namummaa kee jaalattee osoo hin taane kan inni sitti dhufe qarshii kee barbaacha jechaadha. Fakkeenyaaf tarii ati shamarri takka jechaadha qarshii qabaattee qarshii qabaachuu dandeechi. San malee hojii garaagaraa irratti wanti jettee hundooftee jechuudha. Miseensota baay'ee horattee nama hojjisiistuu dandeechi qacarriidhaan jechaadha. Kanaafuu fakkeenyaaf namni sun waa'ee sanii yeroo itti haasoftu fakkeenyaaf warra si jalatti hojjetan saniif yookaan qacaramanii hojjetan saniif meeqa kafaltee meeshaa kana meeqan bittee maaf kana hundaan bittee maalidha garuu kanaaf bar qarshii naganaa hin madaalu qoy anatu dubbisee to'i qarshii kana waan meeshaa kanaaf hin mallee fi anatu dubbisee to'i gatii sirrii ta'e itti himaa yookaan immoo qarshii kee fi anatu deemee kafala. Wantoota akkanaa jedhanii qarshii baasii keetii fi galii keetii irratti baay'ee nama dhiphatu yoo ta'u ta'e yookaan immoo kiisii isaati akka waan ba'eetitti qarshii sun namatti dhagahamu yoo kan ta'u ta'e dhugumaan sitti himaa namni sun jaalalaaf osoo hin taane sababa qarshii saniitiif wanta sitti dhiyaateef jechuudha. Ati asumarraa jaalala san haala isaa sirreessaa deemuu qabda jechaadha. Egaa inni lammaffaan immoo jechuudha irra deddeebiidhaan jechaadha namni kun dhiirri akkanaa kun jechaadha dhiirri qarshiidhaaf sitti dhiyaatu jechaadha yeroo baay'ee waa'ee rakkina isaa qofa sitti haasa'a. Nama sitti haasa'u ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf kallattiidhaan qarshii naaf kennisi jechuu baachuu danda'a. Garuu kallattii nama saniif naate yookaan immoo garaan kee wanti jedhee jechaadha nama san kallattii qarshii kennituuf sitti agarsiisuu danda'a jechaadha. Tarii yeroo sanitti gaafachuu baata afaan isaatii baafatee qarshii akkanaa naa godhisiin jechuu danda'u baata. Garuu inni yeroo yeroodhaan akka hiyyeessa ta'e akka homaa hin qabne akka baqa wanta wayii guutuuf kallattii sitti agarsiisa afaan hin baasee si gaafachuu baatus jechuudha. Inni maal gochaa jira yeroo jalqabaa kanatti har'a si gaafachuu baachuu danda'a garuu turee bubbulee jechuudha qarshii si gaafachuudhaaf haala mijeeffachaa jira yookaan immoo amala kee asumaan baraa deemaa jira jechaadha. Kanaafuu namni akkanatti waa'ee hiyyummaa isaa waa'ee rakkina isaa yeroo baay'ee sitti haasa'uu kan ta'u ta'e ammas sirriitti dhaabattee itti yaaduu qabda. Namni kun jaalalaaf immoo qarshii koo barbaade natti dhiyaachaa jira wanta jedhu sirriitti addaan baafachaa deemuu qabda jechaadha. Egaa inni sadaffaan immoo jechuudha hordoftoota chaanaalii kootii meeshaa dhiira meeshaa qaqqaalii filu yoo ta'u ta'e fakkeenyaaf tibba duraa saniif kiisii isaatii kafaluu danda'a. Tibba jalqaba walitti dhuftan san jechaadha. Amantummaa sirraa argachuudhaaf fakkeenyaaf iddoo mana nyaataa wayii si fuudhee deemuu danda'a. Mana nyaataa qaqqaalii ta'uu danda'a. Iddoo bashannanaa qaqqaalii ta'uu danda'a. Meeshaa qaqqaalii ta'e si bituu danda'a tibba jalqabaa san jechaadha. Garuu maaltu jira xiqqoo ture baasiin baasuun hundi akka sirriitti hafu ta'a jechaadha. Fakkeenyaaf yeroo ofii isaatii filu meeshaa qaqqaalii filaa mana nyaataa qaqqaalii si fuudhee deemuu barbaada. Iddoo bashannanaa gurguddaa si fuudhee deemuu barbaada. Yeroo achi deemtanitti inni kafalu tarisumatu kafala jechaadha. Jalqaba tibba jalqabaa sanii kan kana fayyadamuuf akka namni kun qarshii qabaa qarshiidhaaf natti dhiyaannee jaalaluma dhugaadhaaf natti dhiyaate jettee ati ofitti amanamummaan sitti dhaga'amuuf wanta akkasii fayyadama jechaadha. Egaa kanaafuu inni wanti gochuun inni wanta baay'isee godhu jechaadha. Iddoo gaggaarii si fuudhee deemaa kan kafalu si mana nyaata qaqqaalii si fuudhee deemaa meeshaa qaqqaalii akka bittu si taasisa. Wanta tokko inni tibba sanitti wanti inni kafalu hin jiru jechaadha. Kanaafuu garuu tibba jalqabaa san sirraa amantummaa argachuudhaaf jecha wantoota akkasii godha. San booda garuu wanti akkanaa kun hundiyyuu sirratti ba'aa ta'a. San booda qarshiin kee haga dhumutti si faana akkasitti ni dabarsa. San booda akka jaalalaan miidhamtu si godhee si dhiisee deemuu danda'a jechaadha. Maaliif sababa qarshiidhaaf qofa sitti dhiyaate. Jaalalaaf osoo sitti dhiyaate namni tokko akkuma carraatu ta'e namni qarshii hin qabne jaalala dhugaadhaaf sitti dhiyaachuu danda'a. Garuu maal gochuu danda'a? Meeshaa qaqqaalii akka bittu si taasisuu baachuu danda'a. Maaliif si yaada kan siif yaada waan ta'eef akka ati miidhamtu jaan barbaadne fi inni qarshii hin qabu ta'e jaalala dhugaadhaaf sitti dhiyaatu kan ta'u ta'e
Iddoo si fuudhee deema iddoo baasii guddaa sin baasne faasii fuudhee deemuu danda'a. Nyaata baasii guddaa sin baasne si fuudhee deemuu danda'a. Kallattii akkanaatiin dhuguma si jaalachuu isaa sitti agarsiisuu danda'a dhiirri jechaadha. Garuu dhiironni qarshiidhaaf sitti dhiyaatan wantoota akkasii hin godhani jechaadha. Kanaafus dhaabattee yaaduun kee hin irraanfatin warri wanta akkanaa keessa hoo jiraattanis wanta akkanaatirraa of eeggannoo cimaa gochuu qabdu jedhee namana. Egaa inni arfaffaan immoo jechuudha waa'ee jaalalaa inni dabarse yoo kan gaafatu ta'e. Injiraamtiire jaalala yeroo tibba eegalaa jirtan sanitti jaalala akkamii dabarsitee mee jettee gaafa gaafattu jechaadha. Shamarran inni kana dura wajjin dabarse jechaadha. Hundi isaaniitiyyuu shamarran qarshii qaban yoo ta'an fakkeenyaaf maal jechuu danda'a fakkeenyaaf jaalala akkanaa dabarseen ture yeroo sanitti bar kennaawwan akkanaa naa gochaa turte kennaawwan gurguddaa maqaa sitti dha'uu danda'a wanta akkanaa naa gochaa turte iddoo akkanaa na fuutee na bashannansiisaa turte bakka injiraamiti nyaata akkanaa na affeera turte iddoo akkanaatti wajjin bashannanaa turre wantoota akkanaa dheeressee sitti taasa yoo kan ta'u ta'e maadhaafi bakka carraan boruu siifillee dhufu jechuudha. Sababuma saniif sitti dhiyaata jechuudha namni kun. Maadhaaf achitti qarshii san ijaafatee fi ammas carraan itti aanu eenyudha? Nama sanii yookaan qarshii fixattee yookaan shamarri sun qarshii fixatteeti ta'a. Kan inni sitti dhufe jechaadha har'a. Kanaafiyyuu shamarran inni kana dura wajjin dabarse yeroo jaalalaa jechuudha. Wanta akkasiitiin nama qarshii qabu bichaatti yookaan isaan qofatti dhiyaatoo kan ta'u ta'e jechaadha. Kanaafuu nama akkana godhu yoo ammas jireenya kee keessa hin jiratan ta'u ta'e haala isaa sirreessuu yookaan gorsaa wanta deebi'ootan ta'u ta'e gorsaan deebisaa kallattii jijjiiraa fi akkasitti nama san qoraa deemuu danda'u qabdanii jechaadha. Egaa akkuma duratti jedhe jechuudha warri jaalalaaf dhiyaan hundi isaaniitu dureessa ta'uu qaba warri dhiiraa jechuudha. Hunda osoo hin taane garuu akkuma carraatti jaalalli kan nama walitti fidu ati yaaddeef kan immoo nama kana jettee filatteef hin ta'u jaalalli garuu waan isa siin jedhe san ta'uu danda'a tarii harka qalleessa ta'uu danda'a yookaan immoo qarshii guddaa nama hin qabne ta'uu danda'a jechaadha. Kanaafuu dirqama si affeeru iddoo guddaa si fuudhee deemee si affeeru maal gochuu osoo hin taane jaalala dhugaa si kenneetu jireenya kee baay'ee si bareechuu danda'a jechaadha. Kanaafuu isin nama qarshiidhaaf isinitti dhufe wantoota akkanaa laaltanii sirreeffachaa akka deemtan asumaan gorsa kusaniif hin dabarsa warra shamarranii keessattuu biyya alaa warra jirtaniif jechaadha. Baay'ee dhiibbaan warra isaan ragaa wanta jiruudhaaf jechuudha. Egaa inni shanaffaan jechuudha namoota biraatiif qarshii yoo liqeessitu yoo kan argu ta'e baay'ee nama aaru yoo ta'e maatii keetiifis ta'uu danda'a, obboleewwan keetii ta'uu danda'a, hiriyoota keetiif ta'uu danda'a. Miti kennaayyuu miti akkuma liqaatti osoo namni wayii hiriyaan tiyya bar qarshii akkanaa na gaafattee qarshii kana kennuuf immoo osoo jetteetu akkuma mariitu nama mariisistu osoo ta'e namni kuni baay'ee nama aaru yoo ta'u ta'e. Maaliin maraattee immoo qarshii kan liqeessitu isheen hojjetteen argattu maal isheen birii kee maalirraa gooti nama biraarraa fudhattu wantoota akkanaa asitti dheeressa kan ta'u ta'e akka ati qarshii namaaf hin kenne yoo kan barbaadu ta'e sirriitti nama qeequ yoo kan ta'u ta'e yaada kee jechaadha. Namni kun ammas shakkuu qabda jechaadha. Maadhaa fi namoonni tokko tokko akkanumatti rabbi irraan argadhu yookaan immoo waaqarra nan argadha jedhanii namaaf waan gaarii hojjechuu namoonni barbaadan hin jira gara qarshiitti jechuudha. Kanaafuu ati wanta akkasii yeroo mariisistu inni immoo baay'ee nama dallanuu ta'e nama aaru kan ta'u ta'e maadhaaf sitan namoonni akkanaa kan aaranii qarshiin keessuun qarshii isaa akka ta'etti waan amanuuf jechuudha. Wanta amanuudhaaf jechaadha namni suni wanta jaraa dhumu fakkaata itti fakkaata jechaadha. Maadhaaf inni kan sitti dhiyaate qarshiidhaaf yaa ta'eedhaaf qarshiin sun gaafa dhume inni iddoo tokko furjaa hin qabneedhaaf haga qarshiin sun jirutti waan ta'eef sitti akka inni kan dhiyaachaa jiruudhaaf kanaafuu qarshii sana akka kennamaaf kennitu waan gaarii akka kennu hojjettu siruma barbaadu qarshiin keessa siniif lamaan qofa gidduutti jechuudha akka xumuramu barbaada jechaadha. Nama gargaaru namaaf kennaa kennuu liqaa gochuun wanta akkana siruma sirraa dhaga'uun barbaadu jechaadha. Egaa inni jaaffaan immoo jechuudha hordoftoota chaayinaalii kootii dhiira qarshiidhaaf sitti dhiyaate kallattii ittiin beektu keessaa inni jaaffaan jechuudha. Yeroo hundaayyuu akka ati hojjettu nama barbaadu kan ta'u ta'e boqonnaa yoo akka ati boqottu nama siruma hin barbaanne yoo kan ta'u ta'e inni bashannanaa jiraachuu waan barbaaduuf sababni inni sitti dhufeefuu jalqaba qarshiidhaaf ijaa ta'eedhaa fi qarshii saniin immoo akka ati inni wanta bashannanuu barbaaduuf ati hojii yookaan dalagaa dhaabdi jechuun inni baqa. Injiru jechuudha gara biraatiin maadhaa fi sirratti hirkatee si wajjin jira waan ta'eef yeroo gaarii kan dabarsaa jiru qarshii keetiin sana malee
akka qarshii hojii hojjetu siruma hojii dhaabdu siruma barbaadu jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf atiyyuu hojiin baay'ina nuffisiisira hojii kana sun dhaabeyyuu amma maatii koo bira deemee boqonnaan fudhachuu barbaada. Torbee takkamii iddoo wayii deemee buhaarii sammuu kiyya haaromse gara dalagaa kiyyaatti deebi'uun barbaada. Osoo jetteetu mariisistee jechuudha. Namni akkana nama qarshiidhaaf sitti dhiyaate taanaan akka ati siruma boqottu hin barbaadu. Xiqqoo osoo torbii kana deemudha osoo torbii achaantu deemte wayyuu maatii kee maddii bariin qabda maal goota wanta akkanaa sitti hima taanaan akka ati boqottu siruma hin barbaadu taanaan yaa sitti maan jira akka dhiigni isaa hin dhaabanneef yookaan immoo qarshiin ati kennitu sun akka duraa waan hin taaneef akka ati hojii hin dhaabne ijaa barbaaduu fi akka ati hojii dhaabdu siruma barbaadu jechaadha. Akka boqonnaa argattu siruma nawu yeroo hunda hojjettee yeroo hunda isaaf akka taatu barbaada jaa ta'eedhaa fi qarshiin kee gargaarsi kee irraa dhaabate taane namni kun si dhiisee deemu irraa wani duubatti jedhu hin jiru duras ijumaa kana barateef jechaadha. Namni akkana sirriitti hubannaa qabaachuu qabdu nama akkana sirriitti laaltanii itti dhiyaachuu qabdu booda gaabbii ta'urra yookaan immoo gaabburra jechaadha. Egaa inni torbaffaa fi inni dhumaa jechuudha hordoftoota chaanaalii kootii dhiira itti gaafatamummaan ittiin dhagahamu yookaan ta'u ta'e akkamitti itti gaafatamummaan kan itti dhagahamne jechuudha. Egaa si wajjin waa'ee gara fuulduraa jechaadha sirriitti haasa'a. Abjuu gammachiisaa ta'e wayii sitti agarsiisa. Akkamitti sitti agarsiisa? Fakkeenyaaf boru nuyi mana akkanaa gaarii qabaachuu dandeenya, maatii akkanaa horachuu dandeenya, ijoollee akkanaa qabaachuu dandeenya gara fuulduratti siin jedha. Mana akkanaa, konkolaataa akkanaa, jireenya gaarii ta'e qabaachuu dandeenya siin jedha gara fuulduraatti. Wantoota akkanaatiin abjuu yookaan diriimii ajaa'ibaa wayii keessa si galchee sammuu kee akkanumatti abjuumaan yookaan immoo gara fuulduraa yaaduu qofaan akka gammachuudhaan jiraatu godhee ta'e sitti himuu danda'a yeroo baay'ee jechaadha namni akkanaa. Egaa namni kun jechaadha itti gaafatamummaan nama ittiin dhagahamne ta'uusaa haala ittiin beektu keessaa inni tokkoffaan jechuudha. Karoora baasa yeroo baay'ee namni akkanaa. Karoora akkamii baasa? Iddoo akkanaa hin deemne bashannana siin jedha, nyaata akkanaa qaalii ta'an nyaanna siin jedha. Bakka hin jiramti wanta baay'ee karoora baasa jechaadha namni akkanaa meeshaa qaalii ta'an haa binnu siin jechuu danda'a. Wantoota akkanaatiin karoora baasa yeroo dheeraa jechaadha. Garuu kiisii isaatiin yeroo takkaaf illee wanta akkasii hin godhu jechaadha. Inni maadhaaf sababa jalqabayyuu qarshiidhaaf waan sitti dhiyaateef akka ajajaatti yookaan qarshii keetirra dhaabatee waan murteessuuf bakka hin jiramti yaada akkanaa kakkaasa malee wantoota akkanaa kakkaasa malee kiisii isaatii deeqaa tokkoof illee wanta akkanaa si hin godhu jechaadha. Fakkeenyaaf iddoo akkanaa deemnu bashannana jedha garuu kiisii isaatii miti kiisii keetii bashannanaa jechaadha namni kun akkuma kanarraa hubattuuf jechaadha. Gaafa qarshiin jedhume garuu yaa wanta ittiin bashannanus wanta hin jirree fi yaa si dhiisee deemurraa wanti duubatti isa deebisu hin jiru jechaadha. Egaa isteeppiiwwan torban asii olitti isin tarreessi kanarratti dhiirri akkanaa jireenya kee keessa yookaan immoo shamarran hundaafiyyuu jireenya kee keessa akkanatti hin jira taanaan dhiironni akkanaa yoo danda'ame haalatti jaalala kana sirreessuu dandeechan haala tokko tokko mijeessuudhaaf yaali kee tattaaffii kee gochuu keenya irraanfatini yeroo dhaabbataadhaaf yookaan immoo turtii isaa keessatti hundaayyuu wantuma akkanaa irra deddeebi'ee godhatan ta'u ta'e jechaadha. Namni kuni haala itti jaalala sana dhaabuudhaaf haala mijeessuu qabda jechaadha. Maafi boru jaalala san miidhamee akkas ta'ee dhiirota jettee wanta hundaayyuu jibbite jaalalas akka waan jaalalli hin jirre wayititti shamarran haasa'aa waan jiraniidhaaf jechuudha. Wanta akkasii hin muudanneef har'umarraa wantoota garagaraas sirreessaa ta'uu deemuu keessan hin irraanfatina shamarran jechaadha. Hunda keessaniif ergaa kana qaba. Egaa obboleettii wanta hin qabuudhaaf maafi hundi keessan obboleeyyan kooti Oromoo koo kanaafuu wanta akkasii keessa osoo hin seeniin miidhama kana kan miidhamne jechuurra kanan ka'eedha. Yaada kanan sinii fidee dhufee keessattuu shamarran biyya alaatiif baay'ee barbaachisaadha. Maal jedhama akka biyya keenyatti yookaan akka Itoophiyaa jedhamu kanatti shamarran duri ka jedhamu akka ammaatii miti ka dhiiraa qarshii shamarra irraa barbaadu osoo hin taane dur maal jedhama dhiirri tokko shamarri takka qarshiidhaaf dhiiratti dhiyaatti dhiirri tokko immoo walqunnamtii saala barbaacharraa kan ka'e gara shamarranii deema jedhama. Sun garuu soba ta'aa jira ammatti gara biyya keenyatti jechaadha. Shamarranis irraa barbaaduu dandeechi dhiirris immoo akkasumatti irraa barbaachaaf itti dhiyaachuu danda'a. Keessattuu immoo dhiibbaa kan fidan namoota miidhagina qabna jedhanii dhiironni jechaadha. Miidhagina isaatiin yoo kan sobamtu ta'e yeroo baay'ee dhiibbaan akkana irra gahaa jechaadha. Kanaafuu dhiironni hundi akkana jechuu kootii miti warri dhiiraa asumaan of kolcha garuu dhiironni akkana godhanis dhiibbatti akka jiran ragaa garagaraa laaluu dandeenya. Isteeppiiwwan
torban kana qofaa miti kallattii dhiirri qarshiidhaaf qofa sitti dhiyaachuu jaalalaaf osoo hin taane qarshiidhaaf sitti dhiyaachuu isaa ittiin bartu baay'ee jiranii isaan keessaa xiqqeessitan sinii fide kana kallattii kana hin argitan taanaan kanarraa of sirreessuu keessa hin dagatinaa jedha. Wanta hanga ammaatti viidiyoo kiyyaa na wajjin hordoftaniif turtii gaarii na wajjin gootaniif guddaa galatoomaa hordoftoonni chaayinaalii kootii. Sana malee akkuma yeroo hunda jedhu chaayinaalii kanaaf warri haaraa taatan chaayinaalii kana subscribe gochuudhaan laayikii gochuudhaan viidiyoo keenya sheerii gochuudhaan yaadaaf qeeqa yoo qabaattan koomentii jalanuu ol kaa'uu keessanii irraa uffatinaa jechuun barbaada hordoftoota chaayinaalii Yoko. Sana malee yaadan jalqaba irratti kaasisan gara telegiraamitiin gara waasaappitiin gara iimootiin sana malee gara feesbuukii kiyyaatiin yeroo fan yoonii biitii isa jedhuun dhuftanii na dubbisuu hin dandeechanii viidiyoo yaada keessan irraa hubadhee viidiyoo gaggaarii hojjechuudhaaf qophii kiyya xumuree jira. Asumaan seenaa sana malee bilbila kiyya warra seeraan hin dhaggeeffanneef Duwwaa 9-12-47-45-18 jettanii dhufuu hin dandeechanii jedha. Hangam viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nageenyi Waaqayyoo iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jedha hordoftoota chaayinaalii kootii. Bye bye.